Pirojeektoonni gurguddoon magaalaa Finfinnee keessatti hojjetaman miidhaginaa fi dorgomtummaa magaalichaa dabaluun cinaatti Waadaan Galame Qabatamaatti gochatti kan ittiin jijjiirramedha jedhan jiraattonni magaalaa Finfinnee yaada isaanii AMN-Afaan kennan. Duraan kan ture dhagaan bu'uuraa danuun hin kaa'ama garuu xumurarra hin jiran. Yeroo ammaa garuu dhagaa bu'uuraa kaa'amuusaa iyyuu arginu xumuramee eebbifamuusaa. Wantoonni babbareedoon nama hawwatan, wantoonni daa'ima keenyaaf baay'ee barbaachisan, wantoonni sammuu namaa firii godhan akka namni intin jedhu baay'ee wanti namatti tolu yeroo ammaa dhuguma ijaarsa gaarii jira. Dura maaltu tura dhagaan akkanaa kaa'ame dhagaa misooma akkanaatti hojjechuuf karoorfame malee wanta hojiitti jijjiirame hin jiru. Amma karoora miti argaa jirra. Karoora qofa osoo hin taane wanta karoorfame jedhamu barii har'a dubbatame barii hojii irratti argina. Kun nuuf gammachuudha jijjiirama dhalootati. Anduri akka biyyaatitti ilaalan saamiif dhufan hannaaf dhufan anammaa kun immoo maallaqa argatu misoomaaf oolcha walitti dhufan. Duraan duubatti harkifachaa ture bakka bakkatti calqabaniituma kutuu malee bakka hin ba'u. Ammayyuu immoo kana biyya alaatti agarre asitti agarre. Bakki namatti argamu kun magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Eekkaa pirojeektii guddichaa laga qabbannaa cinaatti daawwattoota keenya pirojeektii kanaa fi kanneen biroo dabalatee kan magaalaa Finfinnee keessatti hojjetameega aadaa hojii cimaan kan ittiin mul'ate akkasumas hirmaannaan lammiilee fi dandeettii raawwachiisummaa hooggansaa kan ittiin mirkanaa'e ta'u jiraattonni magaalaa Finfinnee kunneen ragaa bahaniiru. Saba sablammootaan qoodanii osoo hin taane akka biyyattiitti innaa gochaa isaan gochaa jiran immoo galiiwwan sassaabaman deebi'anii misoomaaf akka ta'aa jiran galiiwwan sassaaban guddina biyyattiif akka ta'aa jiru wanta baay'ee irraa barachaa jira. Guddina biyyattii guddina gaanfa Afrikaadha malee guddina Itoophiyaa duwwaa miti kun kan ta'aa jiru. Chaayinootatu halkan hojjetaa jedhama. Amma oo ilaalteeraate pirojeektii gurguddaa irratti chaayinaan hafteerti keenyatu hojjetaa jira. Amma anillee hojuma kanarra hin jira hojii konistiraashinii irra hin jira. Dur sa'aatii 8 qofa hojjenna. Qarshiin argannullee agasii. Akka saa amma saa 20 hojjettee birrii guddaa argama. Irriibaa kaanee halkanii guyyaa hojjechuun kuni sammuu keenyaafis gaariidha, ijoollee teenyaafis gaariidha. Baranne faranjoonni guddatte halkanii guyyaa hojjechaati. Nu irriibaa baay'isna. Amma irriibaa kaanee matummaa keenya wajjin harka wal qabanneeti halkanii guyyaa hojjenna jedheetii yaada. Addis miidiyaa neetworkii waliin turtii kan taasisan hoogganaan biiroo pilaanii fi misoomaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee obbo Adam Nuurii yaadamni Finfinnee fakkeenya badhaadhinaa taasisuuf eegalame namooma irratti xiyyeeffachuun cimee kan itti fufu ta'uu dubbataniiru. አዲስ አበባን የብልጽግና ተምሳሌት እናደርጋለን ተብሎ ሲታሰብ yaadamni Finfinnee fakkeenya badhaadhinaa taasisuu jiraattonni jireenya fooyya'aa akka jiraatan dandeessisuudha. Kun ammoo qabatamaan yoo ilaalamu yeroo tokkoon kan milkaa'u miti. Misoomni namooma irratti xiyyeeffate ni barbaachisa. Hojii tola ooltummaa jabeessuu gaafata. Misooma manneenii jabeessinee hojjenna. Magaala keenya jiraattotaaf mijataa taasisuu qofa osoo hin taane dorgomtummaa ishiin sadarkaa addunyaatti qabdu guddisuuf pirojeektonni meeggaa gurguddoon nu barbaachisu. Pirojeektoonni misoomaa magaalaa Finfinneetti hojjetaman kun egaa dafqaa fi ashaaraa sabaaf sablammoota hundaa waan ta'aniif haa kunuunsinuu dhalootatti haa dabarsinu jechuunis jiraattonni magaalaa Finfinnee kunneen dhaamaniiru.